ما أدري سين أكاونتي كده كم بيسالي يكون عبد الرا غير كمال ما سين wanni ammaan kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennillee hin beeku ani illee fudhachuullee hin barbaadu. Maaliif seenii hadeebisu? Maaliif seenii hadeebisu? Maaliif seenii sana hadeebisu? maaliif seen kakuu bira maal ina waan ta'eef hin himtuan Na dhaggeeffadhu kaa doktori sitti nu jira bara jaatiiwwan maal wareetilee rakkadhe namoota wareetilee rakkadhe namoota Aidaroo kiyya dhageetta. Ustaz Amma Aidar na dhagaa jirtami. Ila Ustaz. karaa nama haasawa guddoo kwaan kanaa itti deemna birriin 300 birriin 300 sirra seena museen. birriin 100 seene yoo komishinii ta'ellee haraama Birrii 300 san maaliif sirra seena? tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi uf hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabdu sangaafani waan baa tureef mallaqee ofaa miti iyyuu ilmaa keellee jigseera. Sa'a san uf hin beeku waan beefi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hammanan jedhamne maybe amma yoo amma kanaa olillee jedhe namni amma waan wal dhabdini jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatas ni beeka. Namni kun Aidaroo kiyya. Ila baasilee yeroo sanitti dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isallee hin gaafan dhiisee isallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran tikeetii Saudi Airlinesidha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaada isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate. Narraa gubatee kennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma kanatti taasisu kun wallahi daayibiriitti uffisa waliin bu'aa turre. Gaafa sadhusu akkas waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin kana harkaa gubate. Kun darasanii Haidar. Doktor Asli. dhaggeeffadha akka Ustaaz. Dhaggeeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaani lakki hin barbaadu jedhen. sirraa kafalaa xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetti sii kafala maatiin jedhe haa himatuun beeku barrakkoon kee akkas hin jenne walla akkas hin jenne an kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan maaliif hin jedhe beektaa akka inni jedhe sirraa kafalaa jedhe maaliif lakki hin barbaadu ta'isaati fudhu kubaara Doktor Asli. tokkoffaa wanni akka inni jedhetti osoo achitti tikeetiin irra ilagaa gubate tikeetii gubachuusaa tikeetii kanaa murellee Xaahir Galatooti. Sigal jirami kun Ustaaz Xaahir Galatoo ragaadha hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanarra gallee jalqaba itti meeqa kun as jira waan ta'eef aalima guddaadha ragana rabbahanii dhimma kanallee itti meetiin jira dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekani. Waa hundaaf uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti so tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti waliga fiiduu sigalaa gubate anaa kafale kennaan lakkiin kafaltuu jedheen. Wallahi wabillahi watallaahi akkaawuntii kiyya fuudhee ofii isaati maal jedhaa silkii naa bittaa meeshaa Sucuudiirraa naa bittee fidda mucaa danis illee yaama Sucuudiirraa meeshaa naa bittee fidda jedheetini mallaqa akkaawuntii irratti. Maayoo kan koomaa ture dubbachuu hin danda'u miti heejan. Bahee kaachi egaa bahee bare maa inni sitti mujjira bare mallaqa nagaafatee galchee fiidha bakki itti wadhamne bare nagaafatee komishinii kennee fiidha jijjiire garuu rabbii addunyaa akhiraa naa hongessu meeshaa Sucuudiirraa bittee naa fidda naan jedhetin mallaqa akkaawuntii kee irra galche mucaan. Tamaam sana booda na dhaggeeffadhu faa sana booda anaa Sucuudii guyyaa lammaffaa gaafa Sucuudiin deemu maal si bitaa takka ammoo gaafa dubbii gaafadhu bocii akkam baasillee quba qabaa namarraallee gobbifee odeeffannoo hunda gaafa argatu mallaqa san narraa fudhachuu didee jechuudha. Baasillee tilmaama dubbiin akka irraa miti gaafa sani mucaan kun baasii baaseeraa dadhabeeraa
jechuudhaan mallaqatan ni dhiisee jechuudha. Dhugaan jiru haqni jiru isa kana. Malee waan an komishinii dhagee gaafadhes qabu. Kanarratti quraan qabee kakachuu nan danda'a. Inni illee komishinii kennee fi dalagee mallaqa na barbaachise na gaafatee. Namoota gurguddaa taasisaa. Video sinaa. Haa ta'u gaa. Dr. Asli. Abdi maal jedhe? Dr. Asli. Oo. Abdii kiyya abdii naa obsine. Odoo abdii dubbisuu baanne Dr. Asli. Dubbadha Ustaaza dubbadha ishee abdiin mute godhate dubbadha. Hello. Dubbadha. Amma yaada argiteemi. Oifi goosisa yaada agarre. Sagalee kee jira neetworkiin ammallee natti de. Oifi goosisa yaada agarre oifi goosisa. Yaada argitaniimi. Alhamdulillah. Amma Haidar kiyya. Ustaz. Amma wanni jiru amma dubbiin bar karaa atillee waan ibsatuu qabdullee ibsatte waan dubbatuu qabdullee dubbatte. Ani komishina jedheen gaafanne isoke namni komishina ati gaafatu nillee komishina jettee atillee hin gaafanne eega jettee sun dubbiin eega mallaqni waan kana keessatti adeemsotii jiru seera qabatee gaafa duraa waan biraatiif sittaa kennu jaalalli jidduu keessan keessa jirtullee tartiiba sanaa jedhu maxxansuus dogongora jedhee eeganni kana keessa dubbate atamma Haidaroo kiyya gara biroon deemin ifaaf ijaaratu rabbumaaf jecha dhiifama walii godhaati. Eegana ammallee dubbii kana fura rabbi isin haa furu duniyaa akiratti illee kana isinirraa barbaanna atillee hattuu miti humnaalee eeggaa fudhannee Ustaz. Isinirraa fudhee laakiin komishinii kiyya bifa shari'aan hayyamuun bifa sirrii hayyamuun ranaa fudhan miidhee diimaa wira. Amma komishinii kan barbaada. Ayyaaleen komishin ayyaa basatti Wanni gizee abbaaf wallole namni namoo anneef wanni ani itti milkaa'uuf nama diin rabbii qomaa qabuu fi nama umriin narra guddaa harkan darbu. Harka wamaa'ota kana danaachu bihamtanii abdii fi hedda lolatti qoole. Harka darbina. Yoo itti darbina rabbi isin jalala. Wallaahi akka itti milkaa'u. Ibin asirratti nama rafsuu qofaa mi lafarratti rakkoo fi musiibaan sin mudatu. Abbootii keessan kana harkan darbina. Waan gaafa jaalattan walii gootanii namni gizee rakkate gizee walitti aare dhibbinima wal gara amma namni asirin gizee meeqa wal lolle saa himu hin araarne manaa manfaa harka. Kama asirratti wal arabsaa waluu kana. Wallaahi. Ujoolleen maan hiriyaa kennaa gizee dhufte walumatti araarame isin gala miti. Dhumate wanni tareera qilleensaa kutuun yoo isin bor walitti araaramtan ajandaan kun hin bada. Isin qaayidaan nama miidiyaa irratti wal lolee dhufee yoo ati wajji nyaatte deeggaraan abdiitii fi deeggaraan heeyidalillee hin araarama. Amma rakkoon jiru hundi keessanuu obboleewwan kennu. Lolli miidiyaan mootu lola sanyiiti miti. Lola lafarratti jaartii wal jalaa fuudhanii miti. Lola dimbara walin dhiibanii miti. Miidiyaa irratti namni gizee wallole ka wallole sun lamayyee wali araarame garee ka goree fi gootii qabateetiin heydariin jalatti abdii jecha heydariin arrabsuu fi ka abdii jecha heydariin jecha arrabsullee in araarama. Waan ta'eef isin araaramuu ta'a amma jidduu kan. Jechumaa fi jazakallah irratti dabalaa Haydar Azim. Haydariif abdiin illee anamma waan duraatii miti isin lachuu balleessaa tokko isinii kenna. Balleessaan isinii kennu maali? Abdiin hin fudhate hin nyaatee jechi sun xiqqoo isii adeemsaa miti eega fedha keetiin galchiteef tokko jedhe. Haydaroo gadhiisuu san dhibbatti balleessee jira jedhe abdiin. Barreeffama gadhiisuu san dhibba balleesseera jedhe. Lama achi kana waan takkan dubbatina. Kara ummanni illee ka jedhaaru hattuu hin hatee isin jedhaniimi hanni sun sirraa ka'e. Inni tu malee hin jenne kana naa hojjetu malee hin jenne. Waan biraa waan isin keessaan waan naa biti jedheef waan naa hin bitin jedhe keessaa miti. Inni illee ergee jira jedhe. Ati illee ergee jira jedhe. Rabbi sinaa kabajuu sin lachuu. Amma jecha Ustaaz Xaalibuun qaataa qalbiin na cabaatti wallaahi. Doktor Ansliin ammoo irratti dabalee onnee nama deesse. Wanni namatti yoo nama bu'ee nama mo'adhuuf ulamaaf nama guddaa irraa goraa hin sodaan. Wallaahi hin rifadhee. Amma abdii viidiyoo ban. Haydar abdii jedha. Haydar viidiyoo bana Haydar. Wayya baaba. Bani viidiyoo.
بني فيديو والله بنا بابا إذا سنجدت نكون بكك أنا ولدي بس بكك أنا ولدي بس أيوة أمو أدرى وان كومشينا سنقفل سنة جبات دوستان وانت كان دبتين بنا فيديو أجي أصلي يا قاعد الفيديو بنا تو فيديو ناس يجي ناس أبا أبسنا ناوبس أبسنا نيجي ناوبس إلما جابا وانا موامن ما الكيس يجي إذا أقول لك أجروا الرئة قولي فاروق بس كومشيني ميلين obboleessi kan kee ila na jala qabdan هاي obboleessi kan kee Abdi Raggaasaa waan Haydarii irratti ol fuudhee barreessuun kiyya sun osoo ma fedhee ta'e dhibbatti balleessaadha jedhee fudhate. Ulamaa'onni as jirullee hin hanne hattuu miti Haydar jennee ragaa sii baane waan ati hawaasaa hojjaa turte illee hin beeku. Ammaan hanga dura sheeka jala dhaabatte xaalibuu fi hawaasa kana dhiifama gaafadhu. Lammaffaa waan namiite sii dhiise waan si miidhe naa dhiisi dubbii akhiraatii jedhee qaataa dubbataara xaalibu ridallah. Kanaaf daqiiqaa tanatti amma nufuri waan takka hin dubbatin na kabajjitallee si kabajjallee guddisiiti waan takka sirraan barbaadu. Baba bar an dhiifama sin gaafadhe bar duraanuu Ustaaz Xaalibuu illee gaafadhe achi booda waa baballeessitee dhiisiituma amma dhiifama gaafadhuuti abdiillee waan namiite dhiifama sii godhe waan si dabarsee atillee dhiifama naa godhe rabbiif jecha kalas bakka beekee bar an dinne bara wallahi baabaa hin kunoo yoo barbaadan dhaabbadhe dhiifaman gaafadhe garuu eega takka maqaan kee koomishiniin ka'e koomishiniin irraa ka'e afurii kun naa haa kennamu koomishina naa kennu jette na jalaa qabi ati koomishina naa kennitu malee siin hojjedhu abi mucaa walat na jalaa qabi koomishina naa kennitu malee siin hojjedhu jettee ati dinnaan siin kennamne na jalaa qabi hin dogoggore haa jedhu kaa takka ammaa abdiillee san hin jenne na jalaa qabi dogoggorri lama hin jirtu adaagan wal jala dhaabanna Haydar sirkii cufiitii amma kasiin jedhan si bossatuuni balleessa'aa jedhee fudhateera argaatta hawaasni illee dhugaa kan keessii argeera ati hin hanne osoo ta'ellee baasii baafte atin beekta atillee beekuu baattu namni waa hojjetu biyyatti akka kenna miidiyaa irra taa'een dubbatu olii gad deemee hojjeta ati karaa hospitaalaa deemaa turteetta reebsheen irraa dubbateera osoo dhuma jettee iyyuu hannaamin ti jedhamee dubbatameera kaati dubbatatte caalamoo ka ulamaa'in sii dubbate caala kaata caalamoo kan sii caala amma kana mul'uma didda kuma digdamii torba dullee kabajji rabbi jecha hunnoo abdi waan ati na dabarsite Aye, amma ulama ida jecha Dr. Asli jecha Dr. Nasri jecha Sheikh Baba Riyadi jecha Ustaz Tahir Galatu jecha Abu Sabraddin jecha diaspora giftara gudda nattifaq Allahu alam giftara Asli da Ustaz Talibu Abazari jecha hunda keessaniifu akka dhiifama naagootan isin gaafadha hawaasa keenya kan miidiyaa irra jirtan lafa irra jirtan hundumti keessanuu sorry dhiifama Abdi Raggaasaa illee rabbi haa fayyisu sorry jechuun barbaada galatuma ulfaadha horaa bulaa deebana dagaaga daraara naaf jiraadha akkasiif Haydarii kiyana dhageesta ammallee simatti deebina silaa waan akanaan anini dhiifama nu gaafattu caalaa dubbi ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan amma dhiifama nu gaafatin oma an akka nama tokkootitti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni asi komadhillee hin jiru haqiiqaa tarabbii dubbataadha nu ka sirraa barbaadu ammallee qajeellee waan maxxansee guutuu ni kaasa waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira agana sirraa barbaada tanatu nu fayyisa malee Tana jedhee. sorry Indillee hin jira.
Antaalimuun dhiifama nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarrees biraa deemu. Maal jedha doktoras? sirri qaba inni illee tanuma jira isin lamaanuun kaafta waan waliin jetta waan ta'e tana jetta isaan siin jedhan tan Dhagan. Kanaafuu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala waan qara postotallee ni kaasa. Lamuu ammeen maqaa isaallee dubba amaatiif dhiifama samiilee dhiifama waan inni namiidheef dhiifama isaa godhee jira tanuma qofa nuun jedhu. Yaw ini le dinga dele di fama gafate amalle di fama gafate amalle analle ka di fama kuma ni saga ka tinaga hatu wani satti ballese sina ko da bacco khiyaf wa hunda surale video le dalagame surale wulit qabame fi kaduranga di famu sahu fi kagadi fami jurulle silke ke sa imballesa obelesa ke abdiragasa di fama wan sitti ballese wan beka wan son bekin sitti ballese rabbi ke chaile sidise atas naadisi undi kesangalatuma ustad khiya nafjirada undum tikesanu khabaja jalala kutta rabbi akabten rabbi sabra rufat rabbi se akabaja ustad talibu gara abdi taram kana kuno bareda ki yakkan abdi ragasa amma hasabirati miti atikara yonnatte abdi maal jetta ka dhageeyte eje dhagee jira Allahu akbar ya rabbi fayyisi wallahi ustaas ni nagaa dubbachaa jirta miti waan inni jedhu itti ma jette miti waan inni jedhu amma carraan si geeyte waan nu jedhaa jiru waan wanni nu sirraa barbaannu waan qara maxxanse guutuuni kaasa waan isa miidheefillee dhiifama naa haa godhu waan inni na miidhellee rabbiif jecha dhiifama godhee tagettu tana dubbii tana sadii sirraa barbaanna amma boodallee maqaa isaa hammeennaan hin kaasu. waan ani isa miidhe hundumaaf dhiifama waan ani qaraa miidiyaarra barreesse hundumaallee hin kaasa kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah. Hammenya kairitti rakkoon qabu kairratti wal waamuun wal yaadachiisu hammenya maqaa isaa hin kaasu jedhe. Hammenya is dhuga. Hammenya maqaa isaallee hin kaasu. Rabbiillee nu fadhiisu. Akkuma walii keessa. Dhumarra garuu dhaamsannaa amma dhuun qabaadarraa carraa tokko naa laattu ishee. Dhaammaa dhaamu. Sonoon irraa. Okay, galatoomaa dhugaa gochuudhaaf. Egaa wanta xiqqoon kun dabalesti addunyaa gargaarii taa'ifama ustaazonni irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asiliin hundi keessan iyyuu dhifama keessattuu ustaaz taarikii lattoo baay'ee dhifamu qachuudha. Kanarraan kan ta'e garbachuudhaaf dhimma abdiin salaatu dhimma waliin jedhu irratti xiqqoo ishee hundi dhugusii qabaa namni miidiyaa karaa dubbatu ustaaz taarikii lattoo fi abaazar sultaan alkeer abdiin salaatu yoonaan jedhan wallaahi Iyan ni mfura sabi ya wajin jirra ustaz tarik loto wajin kala dheeraa dinirra abaazari wajin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana sultaan alkeerii wajin waliin baana waliin galla jireenyi keenya numa walumaani masgida tokko guyyaa guutu salaata shanansa waliin salaanna sultaanii wajin jechuudha innaa dhimma abdiin salaatu abdiin islaamaa miti jedhu sanarratti ustaz tarik latoo fi abaazar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Echuun inni kun dubbii hakikaati siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz taa'ee galatoo fi abaasaar abdiin salaatu abdiin musliimaatti yoonaan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e itti aansuudhaan ergaa koo lama fakkaan dabarfadhu erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee fuula natti jijjiirate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allahu a'lam warruma kaleessa waliin Indem na kotu achiran na kotu achi gona sagantaa akkasii qabna kotu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif fuula maawwata jala deema maaliif fuula maawwata irratti dubbata maaliif akkas godhadha jedhanii isaanumatu deebiseetu naqiiqaa jira maaliif akka ta'e hin beeku qalbiin kun jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah anillee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne na barbaadeetti dhufe malee an barbaadeetti hin nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaa ifanaa godha. Warroonni fuuli korgeeddarame fuula keessa natti jijjiirtanillee rabbii jedhaati please qalbii kun eegaa kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma dhimma mucayyoo zayitii natti irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra
namni tokko illee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaaf utuu hammina yaada ta'e, ani intala kanaaf utuu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himata itti hin banne barra. Abukaatoo tokko illee itti hin binne. Sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma adda baafadhutti an galmee illee ittiin banu mana murtii illee dhaabu jedheen amma yoo nama taa'aa jiruudhaan. Isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa isallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabu jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii gara itti farachiisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lubbuu koo ajjeesuu hojii waliin caalu wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu. Billaadha nama mucaa koo waraanuutti massaariyaadha nama mucaa koo rukutuutti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorsitu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabtuuf miti. Isa kana warra beekutu beeka. Ustaaz Xaalimuu Faallee keessaan beeku haasaa turre waan ta'eef. Isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu mi'uutii banatanii Abaazaarii fi Xaahir Galatoo hin salaatu naana jedhanii Ustaaz Xaahir Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadhaa naana qabsiisu ammoo jechuudha. Jazaakumullahu khairan ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif. Ulfaadhaa galatama. Ishee amma carraa amma